jaalatu baatu ta'e maaliif piroosesa san keessa seentee maaliif piroosesa fixxeef maaliif sin eega jetteen maaliif abdii kanniteef kunuu piroosesa inni eegalate keessa mucaan kun hojiidhaaf deemaa hin jiru waan biraatiif deemaa hin jiru jaalakeetiif dhufaa waan jiruuf maaliif akkas goote ati? Oro dallaalota biraatiin jammaroonnaan hin jammarin gara viizaattiin dhumtu ni aanumtu si xumuriin an dhufa hin dhufta taanaan kan dhufuun immoo viizaa gubeenyatiin miti viizaa firii viizaatiin miti. Kanaafuu maalan jedhe eerpoortii guyyaa san sa'aatii bararaa isaatirratti namtittiin akka tasaa seenaan deemtu yookaan immoo seenaa waan akkasii sun na mudate har'a manaan bahini jette namtittiin ta'u barsiistuudha namtichi eerpoortii keessa hojjeta. Inni bararaa deemee isheen hojii deemte jechuudha. Dirqama daa'ima qabuun qaba. Naa bilbilamee dheeressaa natti hin tolu. Namni si bira jira jennaan naan jedhe. Toleedhee eenyu akka fuudhee galee hin beeku. Fuudhanii galanii bootaa geessan lookishinii na erge. Dhugaa jiru sitti maakii. Lookishinii na erge bootaan ani hojjedhu irraa qo'isiifa fixa. Bootaan ani hojjedhu irraa daqiiqaa 16 ta'e. Bootaa sanitti deemee haga achi geechi rakkoon qabu bakka nan dhufa boru ganama. Har'aaf achi buli. Jedheeni tole jedhee lookishinii daqiiqaa 16 na ergeet bakka narraa fagoon jirtu. Nan dhufa boru jedheeni dhimma kanarratti cufnee akkam nufuu diddaa maal jedhee jecha waan hin taane na barreesseet silkii isaa cufee hin badee jechuudha. Haga saniin booda isa argachuu danda'e. Dhagee gaaffii nan si gaafadhu sirriitti deebisi maali si jechuun jiru ni beektaa? Tokkoffaa sin eegeetteen lammaffaa immoo piroosesa inni eegalate keessa akkasiif jecha dhufu osoo beektuu keessa seente. Kanaafuu mucaa kana duraan jaalachuu turte moo inni waan si irratti si aarsee amma immoo erga dhufe booda waan si aarsee irra jibbite takkiin immoo jaalala isaa wajji eegaluu hin qabneetu jira. Moo egaa yoo jaalachuu baatteen hayyee maaliif piroosesa kana keessa seente? Maaliif hin dhaabbatu? Sitti meeqee piroosesa kana dallaalatti kenna jedheetu dallaalatti hin kennini birrii kana nyaatamini anatu gama kooti si ficcisiisa jedheeni. Maaliif ficcisiistaa mucaan kun si jaalakeetiif dhufu jira bar? Hin dhufin jedhee itti mee homaaki? Ficcisiisuu keessa seenumaa hin qabdu yoo mucaa kanaaf jaalala qabaachuu baatte. Tole badiin koo isaa tole jedhee fudhadhe. San balleessee jirta jechuudha yoo jaalachuu baatte laal maaltu jiranii ta'an? Dubartiidhaan waan barbaanne tokko dubartiin dhuma sagal irraa fagaanna si galee waan nama osoo nu aarsuu faayee waan san godhe dirqiidhaan see yoo du'eewu nama jaalanne tokko dubartiin nama jaalanne tokko yoo du'eewu naasuun qabduuf nama jaalattu yoo hin ta'iniif jechuudha. Soo mucaa kana yoo kadhu waan jaalattu ta'e immoo waan sirreeffamuu qabu yoo ta'e dhugaa walitti himaatii waan sirreessuu qabdan sirreessaa waliin jiraadha. Yoo garuu hin barbaadu akkanumatti piroosesa immoo dogongoreetii yoo keetti taate dogongora kee hin fudhan. Saniifuu mucaa kana hin jaalattu jechuudha moo hin jaalatta seenaa. Oro ani meera jaalala obbolummaa irraa kan darbee na keessa hin jiru. Uummata keenya Wallaggaatiif sagalee ta'a bika jirtan ijoolleen Oromoo uummanni keenya rakkataa jira uummanni keenya qe'ee isarraa buqqaa jira nama 30 altu halkan tokkotti dhume ammallee namni keenya rakkoo keessa jira qe'ee fi qabeenya isarraa baqataa jira uummata keenyaaf haadholee keenyaaf qotee bultoota keenyaaf sagalee haa taanu sagaleen isaanii haa dhagaamtu uummanni kuni gaaffii mirgaati ka gaafatu jiru gaaffii lubbuun jiraachuuti. Uummanni kun haateetii miti kan ajjeefamaa jiru badii balleesseetii miti mootummaa fonqolchuufi miti badii takka malee uummata nagee irratti rasaasni dilli kun hin barbaachisu warroonni qaama kan isin ilaallatu hundi keessanuu uummata kanaaf xiyyeeffannoo kannaa fi uummata kanaaf sagalee ta'a justice for uummata keenyaaf jechuu qabdan uummata keenya Horroo Guduruu keessa Wallaggaa keessa dhumaa jiruuf sagaleen isaanii haa dhageemtu arras sagalee taana boorus sagalee taanaan qofummaata akkanu yaa namni waa'ee rakkoo yoo dubbanne taanii dhageeffatanii sanumaa fi jechuudha hubadhaa isin gizuma hundaa'u isin yaadannaa isin waliin jirraa jechuu barbaadeeti. Ishi tole itti fufi. Kimal Travetta Ana Murshid Koi dubbii hin fixne bar seenaan
Mucaa kanaaf abdii jaalalaa hin kennine sin jaaladheettee janteetu hin beektu. Sin jaaladha siifin du'as jettee hin beektu. Injenneen ani waaqa guyyaa tokko sin jaaladha siifan du'aa jedheen hin beeku akka obbolummaatti kennanii fi jechuudha. Waanuma jechoota jaalatu takka hin fayyadamne jechuudha. Inumaan jenneena obboleessa koo akkana godhee birrii irratti nan galchaa obboleessa koo akkana ta'e jedhee waan barbaade nan ajajadhaa obbolummaadhaan sirriitti walitti dhufnaa dhiirota gaafii jaalalaa na dhiyeessanuu ebeluwee har'a na jaalatee jedhee itti hima. Kanaafuu namni dubartiin dhiira obboleessa koottee fudhatte tokko sammuu ishiititti nama ebeluu gaafate na gaafate jettee itti himtu tokko akkamitti miira jaalalaa isaaf qabaatte utuu qabaatte immoo akkamittan ebeluu na gaafatee be jedhee itti dhaqee itti aansee immoo Dheeressaa obbolummaan alatti seenaan bakka kanatti sin jaaladha naan jettee jirti. Seenaa gaaffii si gaafa qofa jecha booda zirzirii haasota dhagee seenaa ishii itti aansuudhaan inni akka jehutti baatii ja'a obbolummaan dabarsu ture namni tokko dhiiraa fi dubartiin obboleessa ta'uu hin danda'an beest friendis ta'uu hin danda'amu waan jedhamu tokko jira wanti sun dhugaa ta'aa deemuu jira si galee namni tokko wal barnoota keessa waliin haasa'uu keessatti obbolummaa osuma jaaniiti jaalalatti garagaluu danda'a jechuudha. Baatii jaha obbolummaa fi obboleettiin dabarsuu turtan baatii jaha booda immoo jaalalatti jijjiiramee wanti inni jiru kun soba. Ana bira homtu hin jiru maakii hagam beekutti. Baatii jaha obbolummaan deemtee baatii jaha immoo jaalalatti waan jijjiiramee hin jiru. Hin jiru ana bira. Niitiin du'aas hin jenneen. Hin jenneen. Sin jaaladha sin jenneen. Hin jenneen gongumaa. Sin barbaada sin jenneen. Hin jenneen gongumaa. Abdii sin kennineef. Never. Ayyee sumuut godhadhu dubbadhu dheeraa ayyee. Waan isheen dubbatte hunduyyuu sobaa. Obsi isiin amma akka isiin jettutti baatii ja'a. Ragaa ni qabda ragaa isiin baatii ja'a obbolummaa dabarree baatii ja'a immoo. Gaa qaba. Sin jaaladha siifin du'aa hin jenneenii jetti. Ragaa ni qabda. Ragaan koo asuma ollaan irratti yeroo dubbannu bar an dheeressaa sin jaaladha garuu jettee yeroo dubbattu fakkeenyaaf immoo warri koomantii jalaa jiran jiru. Yeroo sin jaaladha jalatti yeroo dubbatu jirames itti barreessaa warra agartan ta'e. Sagalee nu dhageessuu hin dandeessa. Koomantii miti nu dhageessuu hin dandeessa. Bilbila takkan qaba maakii. Bilbila takkan qaba kan laal maakii. Ilaa maal ture maakii beektaa? Okay, TikTok. Facebook ishee ko password ishee harka ture. TikTok kee jala ni jira. Kan ishee jala moo kee jala tokko ol fuunee faa wajjiniin faaruu baasuu hin dandeenya. Amma ani ibsi hoggaa ol fuunee obboloota hin jenne murii kee jala jira moo ishee jala jira hin jenneeti hin jenne jetteetta kan biroo immoo waan qunna gara jedhame adda tokkoffaa jala seeni booticha sittan arga TikTok isaa jala seeni oriyo Koi seenaa ati muhiit godhadhu dheeressa na waliin haasa'e. Ati osoo isiin sin barbaadu akka obbolummaatti sin jettu dhiira biraa gisee isii jaalate dhuftee akka obboleessatti namni kun na jaalatee jira jettee siimuu turte wanti isiin jettu kun dhugaadha. Miti maakii maaltu rabeettaa akkuma siin jedhame keessan haasofneerraa keessan uyyuu miti asirratti uyyuu baane dubbanneerraa. Sinja inde ati koo yoo jaalala dhugaanaaf qabaatti kootu Dubaay naan jette barra. Nama koo